kanuma asteetti wajjatti qabaa gadina dhiisaa maal jettee hayoon barreeffama sarara takkatti barreessinu gandaa biyya akka jirsanii kaatanii iyyitan kabajaa godhee beekaa mana hidhaatitti darbee nama akka hangaasaa fakka ABCD hin baratin akka ka'aabuttaa akkasuma haadholee fokkattuwwan isin argitan tan yoo laalan nyaanni ollama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرينك يا إسلام كان آمنتي بسبعة جرى جرتونا جنيه يلقيني بقارن كتير هيك اللي نسكيسنا إنه يبقى جرتني إسن هاكو ردفتو تزارع إنترتيمنتي فيا كيسني جايسة كم نجمة جرتو أنا جاكوتي ويا هرا فيديو كان فيديو مسين داوتشيس وديم كان باينة قديسيس درسوا فيديو سين داوتشيس مال جتشون بربادا Oromoo taatanii namni mootummaa kana deeggartan maqaan isaa bineensa Abiyyi waan biraas gochuu dadhabdan nama waa'ee nama man hidhaallee dubbachuu dadhabdan mee daawwadhaa ijoollee kana Kastani kunu biya bani biya hamba ke safafatani biya hamba ke safafatani Oromoo ta'ee nama bilisiginaa deeggartan artistoota Oromoos hayyootas warra biyya keessaa mootummaa kanaaf sangamu maal baastanii kennitan loon keessan gayyaastanii kennitan warra maqaa Oromoo afaan Oromoo dubbataa mootummaa kana deeggartan nama mana hidhaa keessaallee baasisuu dadhabdan dhiigni keessan Oromoon ati deeggartu kamilee duuba barkun ilma Oromooti kamana hidhaa biyya Arabaa keessatti gubachaa jiru maaliif deeggartu maaliin sababbiin isin isa deeggartuun viidiyoo kana guutuu hanga dhumaatitti isin daawwachiisa waan tokko deeggaruun dursa adda baafachuu maal godheeti ka isin deeggartan nama Oromoo taatee maqaa Oromoo himatti seenaan si gaafata wallahi laziim maal hojjeteeti mootummaan kun kan biyya keessattiidha ka biyya ormaalee kun Oromoon asitti rakkata atis ka biyya ambaa keessa teesseet mootummaa kana deeggartu jechuu boru bakki kan keessiif kanuma asteetti wajjatti qabaa gadina dhiisaa maal jettee hayoon barreeffama sarara takkatti barreessinu gandaa biyya akka jirsanii kaatanii iyyitan boru immoo
akkanuma tolsi darbani ati ana deeggarti ana biyyite jedhee keessaa sin fuudhu warri birrii nyaataa jirtanii guutuu viidiyoo kana daawwadhaame walumaan daawwannaa. Hidhamtoota kanarratti maal jettan? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni keessanoo wallahi baay'ee bakka jarramu jira. Ida kumisii jiddaa keessa jirra. Riyaaditti baatii 5 baatii 6 jedhaniiti hin galtu nuun jedhanii jiddaa nu fidanii jiddaa eegga dhufnee har'a baatii 2-3 ol geenyaa jirra. Wanti takka furmaata akka wanni arganne hin jiru. Babanii hin galtan nuun jedhanii waraqaa nutti fidanii nu guyyoomsanii nu fidanii akka nama horii amoolee gala qabutti nu fidan nu guyyoomsanii nu fidanii hidhaa haariyaa nu fidanii nu fidanii eeggaa dhufnee immoo maal galtu reef dhuftanii hidhaa haaraa reef seentanii asii horii maal galtanii galmuu hin jiru nu jedha kanas. Kanaafuu baay'ee takka daaraa guddaarra jira. Injiraan nutti jira. Uffata takkaan baatii 7 jirra. Wanni takka wanta dheeran takka hin jiru. Kunoo miskiina beekaa sun keessa jira. Guddaa kana har'a akkasitti as kana rukutee mataa kana dhoosee kunoo reef qoosii nafsiisaa kan eeguu jira. Reef aranni isaa hin dubbatu. Aranni isaa hidhamee jira guddaa kana. Kottee isaa kana keessa hadiidatu jira. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu Oromoon namni Oromoo ta'a. Rabbii rasuulii sodaatte sirnuu godhaati qaama dhimmi ilaallatu dhugaa. Garuu nuti Oromoodha lamni Oromooti waan nama goone hin qabnu waan nama miidhe hin qabnu nama hin taanne nama hin saamu. Garuu sababa qaama dhabne malee waan takka namni nama isaan hin jiru namni nama haati hin jiru. Kanaaf nuti waan biraa nu godhaan jenne biyya keenyaan dhugaa haadha keenyaan dhugaa abbaa keenyaan dhugaa jenne malee waan biraa takka nama hin kadhanne yaa obboleeyyan kiyya namni qaama dhimmi ilaallatu sirnuu godhaati miidiyaa gurguddaa biraanis dhugaa qaama dhimmi ilaallatu dhugaa hin jedha. Humna akka deemu namni waan tokko ilaalaa inni gaanta kaasee kana kan jira waan nyaatan akkatti du'an kaafii jireenya gidduu jira hanga xumuraatti isin daawwachiisa. Yaani isaan fidan nyaatanii garaa nama biyya keessa teessee alas teessee mootummaa bineensa lammii isaa kan akka mootummaa gadaantuudha akka wanni sadarkaa miiqaffaa irra gadaantu waan jirtu hatta biyya Indiyaa sanyii isaa kan dalagee isin jiru warra kaleessa biyya alaa kan har'amanii warra biyya fayyadaatu warra biyya ijaaratu abiyyi bar Haayilee Maariyaam Dassaaleny akkanatti sanyii isaa biyya alaa keessatti dhuftee namni biyya keessatti kabajbee wallaalatti kabajaa godhee beekaa mana hidhaatitti darbee nama akka hangaasaaf akka ABCD hin baratin akka ka'aabuttaa akkasuma haadholee fokkattuuwwan isin argitan tan yoo laalan nyaanni ol nama deebisu silaa bifuma laalanii isa kanniinitti kabajaa godhanii hayyootaa fi beektota mana hidhaatitti ol darbanii biyya keessatti asit dararan. Okay, ijoollee dalagachuuf biyyaa baate gidiraa baay'ee baadhattee kun hundi mana hidhaa keessa jira jechuudha. Biyya alaatittis akkasuma dararan gaheen isin deeggartanii maali? Dhugaa rabbii an abiyyiin caalaa nama maqaa Oromoo dhawattee abiyyiin deeggartu. Seenaan si gaafata. Seenaan si gaafata. Waan hin taane seenaa hin taane dalagachuutti jirtan. Daawwadhaa viidiyoo kana hanga xumura isaa ilaaltanii mee. maal akka jedhee maal akka isinitti himan beeku nama nurra beekaa nama nurra yaa beekan jedhamu namoota hayyoota gurguddoo warra mootummaa kana deeggartan jechuudha nama Oromoo taate
namoota deeggartan silaa isaanuu warra garaa weellistoota Oromoo warra garaaf jecha lafaaf jecha lafti kan keessan isinii kennanii dhiisanii biyya abbaa keetii dhiigni meeqaatti dhangala'e garuu har'a kan akkana dararamaa jiru mana hidhaa biyya keessa hayyoota Oromooti biyya alaa keessa dargaggoo lafaa dhufaa har'a biyya fayyadu osoo barate bakka tokko gahee biyya kana bulchuu danda'utu biyya alaa keessa jira abiyyi caalaa mootummaa jechuun hawaasa kophaa isaatii miti keessan bulchu bar nama saalfachiisaa yoo namoota kuwaalitiin qabne namootuma yuuma laalan bifa namaa hin qabne ka hin argitan namoota isa deeggaru gaafa namoota kana nama jedhanii kuwaaliitiitti godhanii hayyoota mana hidhaatti darbani bara kana keessa jira bara salphataa kan abiyyi homa addaa argine garuu Oromoo warra mootummaa kana deeggartan meesirree matti ilaalaa viidiyoo kana hanga xumuraa isin daawwachiisa daawwadhaa isinumti waan jettan jedha maal akka ta'an beekan isnarra waan tokko beekeetii miti garuu namoonni haadhaaf abbaa biltsiginaa deeggartu biyya keessaa qabdan waan inni gochaa jiru itti hima ufiifis ijoollee sammuu duudaa tana namoota hin baratin nama hedduu nama biyya hin deeggaru akkuma namoonni fokkataan isa deeggaran namoonni irra caala namoota sammuun isaanii barnoota hin qabne beektu Oromoo ta'e namni maqaa Oromoo himate namni Oromummaa himate namni dhiigni haa caaluu isa marare namni hidhamuun jawaariitiif hayyoota Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa isa marare ana biyya hin deeggara jechuu isin jala qaanfanna yaa ijoollee mashufuroo waa mataa miila hin qabnetu isa deeggara haa ta'u malee daawwadha ijoollee kanaaf mee homa biraallee dadhabdan garaa keessanii ima ofitti darbitanii waan argitan rabbitu harka dalagattanii nyaatanii isin dhoowwee kadhadhaa jedhee nama jala isin darbe waa hundaafuu mee ijoollee kana biyya Oromoo keessa hidhamuu waan guddaadha sa'atii kana faqorra kana man hidhaa keessa gubachuu mee ijoollee argaa jirtan ijoollee dhuma kanaaf sababa tokko malee mootummaan biyya biraa akkamitti akka lammii isaa bulchuu itti hima waan dhageeffataniif galatooma waa baay'ee jechuu hin barbaadu viidiyoo kana daawwadhee baay'ee miira hamaa keessa galee jira dhugaa dubbachuu miira hamaa wayii keessa abdii kutachuu Oromoo irraa abdii kutachuu keessa galee jira sagalee ta'aaf uummataa nagaan turaa waan dhageeffataniif galatooma